amma ummanni keenya buqqa'eeti arsii keessatti ala taa'u jira jechuudha. Maal siin jaa hoogganaan mootummaa dhufee bar shanee buqqisee siin jaa. Shanee san karraa dhorkuu qabu eenyu mootummaadha moo eenyu? Ummanni bar mootummaa kana fedhu haa filatu fedhuun filatin daazammaara mootummaa kanaaf gibira kafalu jira bar ummanni. Mootummaa kanaan nageenya ummataa eeguu qaba bar. Mootummaa kanaatu ummataa wajji walii galee ummata amansiisee akka ummanni isa jaalatu godhee nageenya ummataa ka eeguu qabu mootummaa kanaa bar. Warri isaan buqqisan jedhanii sitti himan sun fannoon isaan Oromoo buqqisan jedhanii gartee akka zeena sii dubbisan kun riphee loltoota jechuudha. Heeraan bakka bu'ummaan qaban. Ka bakka bu'ummaa qabu ka addunyaallee mootummaa Itoophiyaati jettee yaamtu mootummicha kanaa jechuudha. Ka gartee ummata buqqa'e, ummata rakkate, ummata rooba dhabe, ummata gartee bu'uuraalee misoomaatiin daandiidhaan rakkachaa jiru. Ka gartee laalee bakka itti godhuu qabu mootummicha kana yoo kana hunda dadhabe aangoo gadhiisuu qaba jechuudha. Dadhabee jira, bulchuu dadhabee jira jaama. Sigalee. Bulchuttiin jira, mootummaan akka kiyyaan jiru, badhaadhinni akka kiyyaan jiru, namni akka kiyya biyya badhaaseen jiru jechuun jiraame. Sigalee. Saniifuu aangoo gadhiisuu qabaa jechuudha. Ka bulchuu danda'u. Gartee booti hiree miliyoona 3tu bar zabbatee bulche biyya Itoophiyaa sanii. Memma namichi kun biyya tan bulchuu jirame. Finfinnee fi Adaamaa keessa hoggii Oromiyaa tana keessa deemu waraana kana if dura ergee helikoophteraan gartee naannoo san durooyiniin eegaa bakka hanga sanitti haasawa godhee footoo ka'ee saayikilaan oofajee nama shawwade ol deebuu gartee piraayim ministeera footoo malee mee biyya tan bulchuu jira. Filannoo siin jaansi gala. Anammoo hoggii paartileen mormituu faan filannoo jettee ibsa baaftu. Filannoon sirrii miti irraa haa deebi'amuu jaansi. Adeero isi warri paartii mormitu warri daawwit ibsarraa qabee guutuun keessan warri filannoo san irratti hirmaatan hudduu teessan qabaddaa tattaa maaliif cidha namaa dhayxan cidha namaa dhaqanii foon kun foon hoolaati foon re'eeti foon wadalaati lakkii foon loonii naa kenni kagaalaa naa kennin hin jirtu waan abbaan sii qale nyaachuu qabdaa jechuudha. Isin geggeessituu abiyyiiti. Waan inni isinii kenneef hudduu teessan qabattanii fudhachuu qabdan malee wit jechuun hin taatu. Dheengadda filannoo bireechitanii fi maal gootanii fakkeessitanii amma wixxisuun hin taatu jechuudha. Sababa marroo dirribaatii wajji wal dhabdanii jecha manguddoo daa'ibara ayyaatu biyya alaa tanaa jaartee qaallicha daawwit ibsaati. Tokkummaa Oromoo hunda koominiitii kan hunda diidee manguddoo si deeggartuu koominiitii harkaa qaba waan ta'eef. Marroon faan bakka waan godhanii fi waan dhiisan wallaalanii diiyaaspoorumaan barbaannu jedhanii keessaa eega bahan booda eega gartee namicha haala mijjeessitee waa hunda goote booda filannoon sirrii miti. Filannoon sirrii miti. Hayame. Saniifuu isin geggeessitoota gaafa aruuza yaamamtanii aruuza namni fedhu re'ee sii qala, fedhu hoola sii qala, fedhu jibicha sii qala, fedhu gaala sii qala. Waan abbaan sii qale fedhu harree sii qala sii gale waan abbaan sii qale fudhattee tartiibaan harree yoo sii qale foon harreeti jechuun qabdu sii gale waamicha san siitu aksepti godhee fudhatee dhaqee waliin hirmaatee jechuudha. Saniifuu amma kanaan ummata burjaajeessitanii nuti ummata keenya kan shiftaa wal ijaaree mootummaa fakkaatu kan isin beekamtii kennitanii fi waliin mootummaa jettanii filmaata seentan ummata keenya fixu jiru. Saniif sagalee tahaa jirra waan taateef gartee manguddoo teessanta yuutuubii fi gartee asirra gadhiiftan tanaan ummata keenya burjaajeessitanii jechuudha. Ummata keenya burjaajeessitan. Sigalee. Hin ta'u kun hin ta'u. Ummanni keenya waan akkanaatis hin dhageenaa. Amma ajandaa kana gati isinii darbuu deemanii jechuudha. Ajandaa gartee filannoon sirrii miti jaabaawun filannoon sirrii miti jimiitirkishoon nuti gartee filannoo akka sirriin ta'in dursinee isinii himne jechuudha. Wanni kun namni waan kanarratti hirmaate cidha abiyyi akka dhaqee dursinee isinii himne jechuudha. Kun garteemma oduu himuu yoo taate malee wanni inni nu fayyadu hin jirtu jechuudha. Waan akkanaatiin uummanni keenya akkam burjaaju durseetiin isinii himaa jechuudha. Saniifuu uummanni keenya karayyuun irra roorrifamaa jira. Kun diinagdee isaa fudhatee gabaa geeffachuuf gaba dhiheeffachuudhaaf hin dandeenye
Kun ammoo bakka gartee irra dhalatee irra guddatee hobbaatiin isaa achitti awwaalamtee jiraachuu hin dandeenye. Hawaasni Arsii kun daandii isaan hin gaafanne. Bishaan naabaasaa jee isaan hin gaafanne. Ifaan aanaqaa jee isaan hin gaafanne. Nagayaani gartee bakkumaan irra dhaladhe keessa. Bakkumaan itti dhaladhee amala sii beeku, qilleensa sii beeku, gartee bakka tanaan jiraadha. Rabbiif jecha na dhiisaa jee kadhatee dadhabe jechuudha. Si galee. Namni tokko hoggii qilleensi tokko haa oowwu haa diilallaa'u hoggii keessa dhalatee qaama godhatee itti wal barate bakki sun gartee Ameerikaa caaltiifi jechuudha. Bakkuma jiru santu Ameerikaa caalaafi jechuudha. Achirraa yoo namni si buqqise ganaa siistama lafa si geessaniitiin wal fudhachuu Oromiyumaa waa taatu. Amma fakkeenyaa namni Harargeerraa buqqisanii wallagga fidan hagam takka rakkate aadaa bakka sanii qilleensa bakka sanii naannoo sanii wajji wal fudhachuudhaaf hagam takka rakkate. Siigala. Ummata kana maasoggii buqqisanii fuudhanii biyya deebisaa geessan mootummaan jala deemtee eessa maal taatan qubattanii gatteeysanii sheekotiin jala deemtee qubattanii gatteeysanii abbaan gadaa ka jala deemee qubattanii gatteeysanii jaarsi gandaa ka jala deemee qubattanii gatteeysanii juun hin jiru jechuudha. Nurraa buqqaanii miijanii hoteela wal afeerranii isaan enjoy godhanii jechuudha. Munoo laalgaa akka sii buqqisu jirra akkana gartee waan ati jettu bakka jijjiiru jirra jedhaniiti galtee hiltan kana walii qabee sheekotii manzaraa tana si galee dabbaa duburaa kana laalaa oolanii jechuudha. Guyyaa dheeraa isaanichi hoggii kun takbiir jee ka hudduu huddaatu hoggii dhuftee takbiir jee Allahu akbar jee wal jalaa qabanii dabbaa kana eegaa si galee. Ummanni garuu ummanni isaan kana gartee itti laffa'ee qaraasisee qaariyaa baasee fi wajji rakkatee akka isaan irra sadarkaa tanarra dhufan godhe isaan guddisee asiin ga'e azaaba addunyaa arku jira jechuudha. Azaaba addunyaa ka kanan jedhamne gartee gammoojjii keessatti arku jira jechuudha. Barakkanaa keessa jirra. Bara cubbuun gartee aangoo qabattee dhugaan gartee awwaalamte keessa jirra. Bara gartee qaallichi abbaa gadaa Karrayyuu rashane bokkuu qabatee dhaabbatu fakkeessuudhaaf. Bara warri maa abbaa gadaa rashanama abbaa gadaa maaliif haqaan ala rashanama jee akka taa'ee danda'a mana hidhaa keessa dukkana keessa taa'u jechuudha. Karashan immoo bokkuu qabatee sii dhaabbata. Wadalli shayxaantichaa gartanii mi namichi Shimallis jedhaniin wadalli sun amma bokkuu qabatee dhaabbatarra. Maaliif du'a abbaa gadaa Karrayyuu maaliif rashanama maal haynisa haa bahu warri jeemmoo si galee kun afaan tulu gaamame kun biyyarraa ari'ame kun gartee harki hudduu duubatti hidhameeti mana dukkanaa keessaa rakkachuu jira jechuudha. Barakkasii keessa jirra jechuudha. Si galee. Barakkasii keessa jirra. Kanneenii wajji gartee undercoveriin bilziqinaa afaan biyya alaa tana tetteessee gogaa sabboonummaa uffattee si galee. Keessaan bilziqinaadha gubbaan qabsaawaa Oromooti si galee. Oromoo wajji mari'atamuu qaba malee Oromoon mari'achuu mariidhaan ilaaf ilaameen alaa galuu qabdi malee siin jedha. Maaliif akka Abiyyi mari'anne waan dhibbaa dhibba beekuuf inni marii tana faarsaa jechuudha. Sigale. Ummata si jeesee hoggee ati boo'uu deemtu hoggee ati boo'uu deemtu dhufee si wajji taa'u. Kanaa jechuudha. Amma ummata Arsii buqqisaniiti ummata Riiraa buqqisaniiti Baalee buqqisaniiti paarlamarra taa'ee Baalee faarsa. Sigale. Faarsee bulaan akkam jaa warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee. Sigale. Warra jalaa kanaan rakkoo qaba malee. Inni quban qabu ana dhageeffadhu Abiyyi waan PP keessatti deemu lilmee lafa buute beeka. Eenyu akka jeefame eenyu akka buqqa'uu qabu eenyu akka gartee misoomaan baalagizeen keessatti ijaaramuu qabdu eenyu hawaasni kun akka duwidii cituu qabu karoorri wadala gakkennu Abiyyi. Sigale. Shimallis Abdiisaa waan Abiyyi jee haadha mana isaatii wajjin rafiyyoo jeen hayyama haadha mana isaatii wajji rafu namicha kanarraa fudhata jechuudha. Akka namatti ilaalu. Roobeetii biyya bulchuu jira
Ashaangulliittiidhaatu biyya bulchuu jiraa gaafa gartee walgairra jiruun san dhuguma. Ashaangulliitti isaati. Ashaangulliitti tana bari yoo feete ni iyyisiifta, yoo feete ta hoflaa ergita, yoo feete ta jaalalaa ergita, yoo sumaatu akka fedhe godhaa bara ashaangulliitti akkas jechuu isaati si galu.